iteenyaaf miidiyaa kana gubbaa jira jechuudha. Dhiiga ubbalee goota keenyaati hin daldallusi dhugaa isaatii sin dhohisuun ammoo abbaa qabdi wanni hundinuu shabboo miidiyaa miti jechuudha dalagaa teenyaa miti dhugaa san baafnee gabbaasuun noo teenyaa miti because nama sirnaan dubbii tan harkaa qabu jira gaafa ilaa hamma maatitti waraana illee dubbifna. Waraanni kibba bahaarraa daayireektilii shabboo miidiyaa dabalanii jiran ammoo sagantaa keenya hordofaa jiran. Wani isaan hundaan maali hojii dansa jirtanii itti fufaa asii sin gorinaa achii sin gorinaa dalagaa teessan gaggeeffadhaa nutuu harkaa qabna gaafa gabbaan immoo gabaasa so gabaasaa nu biraan eeggatinaa waraanni fiifuu qorachuu jira manguddoon biyya keessaaf biyya alaa itti jirti itti bahaa isaanii eeggannee gaafa san waan jennu janna dhagaadhaan hammasuu ammoo qabsoo teenyaa gaggeeffannu namni ala jirtoo yaa adeeroo mee manguddoo tana nama wayi sirnaan dubbii tana harkaa sii qabamu akkam doomaa irratti hin quufne jechuudha. Ebar horee wayii tajibaa tajaaramtee wanta laal jettee ni jirtu baa. Adeeroo dubbiin dubbii dhiigaatii jechuudha yoo kasii galtu taate. Namni cubbuudhaa yoo baleessi keenya kamaal heeboodhaa kan shiraan du'e taate bar usuun hin jirtu jedhan odoo usaa isan hin jenneen ustani odoo isan ustanillee warra usnee jira jechuudha biyya keessaa. Een usamtu. Kanaafuu irratti haquuf. Maatii irratti naannu manguddoota kanarra ustaazota kanarra hayyoota kanarratti naannu dubbiin dhiigaa sirna qabdi. Ani arsiidhaan akka taateen beeku malee namni akka arsii dubbii ilaallatu illee duri jiru. Arrammoo arsii ajaa'ibaa takka as ba'e jechuudha. Ta arrabni ishee hagana dheeratu. Ta manguddoon jenne, ta dubartiin jenne, sheekan jenne, ustaazan jenne. Yoomi asii jechuudha arraba dheerachuun tun eessaa dhuftanii yeroo waan dur hin qabne irra eessaa baafattanii jechuudha. Namni dhugaa ustaaz Kamaal Heeboodhaa dhohisu jiru isani warra beeytee karaa malee deemu jiru kana jechuudha. Gaafa namuu fi mammadeessitan eebargaa dhugaan isaa dhokattee beekan. Namuu akkasiituun soo barbaadde irra quufi warra dhugaa tana jala deemu jiru obboleen kee Oromoodhaa qabadhu. Hin tuqin nam tokkollee hin tuqan asima. Dubbiin tun achuma taate akkatti taateef achuma jirti achuma caqasnu. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa warri keessaan dubbistan Cibirraan Kamaal Heeboodhaa egaa dhugaa isan bira jirti gaafa nu bira geessitan ni dubbanna hammasitti ammoo shabboo miidiyaan achiis hin jiru asiis hin jiru akkasii walii haa galu nu battammoo jiran akkam kanaafuu nuti waan harkaa qabnu beektee sila maatii ni fidna waraanas daayireektii ni fidna ammoo ni finneef maali manguddoo kabajnee jira jechuudha manguddoo keessaan nu dubbiftee shabboo miidiyaa isa miidiyaadha warra gumaa baasuu miti. Dhaabadha nuun laala hoggaa xumurra isanii dachaana kabajneetu garraa oolu hundi keenya odoo akkasitti irra goonee irra bareeddu yoo informeeshina qabaatte keessaa wal dubbisaa walii gabaasa ebarga namni ragaa harkaa qabdan manguddoota irra dubbisaa maatii dubbisaa Ameerikaa keessa maatii isaa jira Kanaadaas yoo dhugaa beektee Kamaal Heeboodhaa harkaa qabaatte adeeroo borutti gaafatamtaa himi maatitti achirraa bareeddii jechuudha. Ebar gaafa maaliif hin kijibu foon isaa isin kijibu foon isaa dhiiga isaan dhiidhimuu akkanuma akkanaa miti achitti gahan odoo namni isa hin dhageenye tana fixachuu hin dandeessani egaa arsii kalee isaa tanii an beeku akkasii jechuudha odoo namni naamusaan beekame isanii jechuudha arrammoo arsii biraas bee adeero hin beeku maquma baafatanii hin fakkaate waa arsii miti wanti kanatti miidiyaa gubbaa bahee arraba dheeratee ulamaa arrabsu dubartii arrabsu haadha gootaa xiqqeessu miidiyaa xiqqeessu yaa akhi maali wanni akkanaa jechuudha of xiqqeessu jirtan egaa ammoo mira keessallee nagachiitanii waan biraa keessan nan seensisinaa nuti akka shabboo miidiyaatti asiis hin jiru achiis hin jiru akkasiin nu beeka warri ammoo waan tana harkaa qabda rabbi sanaa gargaaru rabbi dhugaa obboleessa keenya haa baasu haganuma akkasi biraa kun ta biraa ammoo ilmaan ayyaa fayyaadaa gaawundi keessanoo waan amma deemaa ijoollee quba qabdanii dubbiin irra taabni tokkollee jara sadeen kana gidduun ni jira jechuudha. Aboo Hangaasaa Ibrahim maal jedha dhiboo dubbii Hangaasaa eenyu dhage? Yeroo dhageessanii dubbii Hangaasaa? Beekta akka takka darba horii dhageessan jechuudha. Dhugaa isaa rabbi haa baasuuti akkasuma fixanne akkasiin nu quba qabaadha jechuudha. Dubbii Hangaasaa dhageessan moo kam? Egaa dubbiin sanis waa dubbii laaftuu miti jechuudha. Ebar ammaan dura Oromaan irratti gabaasaa takka isanii galchine ture. Oromaan irratti fayyaada warri dhagee jettan. Rabbi dhugaa isaa baasu. Duba dubbii Oromaan irratti waa isanii xumine ture. Tapha ajaa'ibaa tokko deemaa jira jechuudha. Tapha Oppiidiyoo fi Oppiidiyoon Amaaraatiif Oppiidiyoon Oromoodhaa tapha beektee
walirraa qabatanii shaggooyyee taphatan takkaa jira jechuudha. Booda geessanii ufayyaadha. Tiimii ajaa'iba tokko jira beektee warra wayyaanee nyaatee ol abshaalaatu as ba'e jechuudha. Ibra Hasoonii Hangaasaa Ibraahimii rabbi isaatii isu afoolaan ilaallee jeegaadha akkam jeetti isa gabaasa amma isaanii araasallee na dhibdi. Mee wayii isa gaafa dhaa itti yoo dubbii biratti seenne Hangaasaa Ibraahim beeytadhu waa hedduudha dubbate. Waa hedduu dubbate jechuudha. Gaa aadaa Oromootti rabbi isaatii isu ammoo Hasoonii isaa waan umrii ta'e dho'isite beeytee waggaa dubbii sakaraata geessiruma dubbatanii jechuudha. Eber waan dur dho'isan hundaan uma dubbate waggaa dubbii dhumarra geessee jechuudha. Kanaafuu Hasoonii Hangaasaa Ibraahim waa laaftuu miti. Waan deebinee xinxiluu qabnu jira qabsoo teenyaafillee galtee nuu ta'u hedduudhaa jira. Irra qulfiin waa hedduu ta'e lafa kaayee jira jechuudha. Tokko namni nama nyaataa jiru shanii miti ragaa nuu bahan ta'e jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa beeytee rabbiin tumsa baaseef. Ammoo beeytee re'een horbeessa dhaltee fi fitnaa fi dhaltee sani gurbaa kana gaafa galchan fitnaa fi dhalanii jechuudha. Dhukkee irraa kaasu jira obbo Shimallis. Maqaa inni jeensanillee waan ijuu miidiyaa gubbaan jira. Ebergaa haasawa gamasii dhufu kana guutumatti ni bara. Ni beeysan jechuudha. Dhadhaa akkamii beeysan. Amma deema beeysanii gagaa fi haala dabaasanii jechuudha. Haasoo isaa san guututti hin fudhattu. Haasoo isaa san keessa tapha obbo Shimallisii fi obbo Taayyee Danda'a taphatanii jira jechuudha. Tapha san keessatti obbo Hangaasaa Ibraahim bikkatam jiraa ni garraa jechuudha. Akka kalkuleeshina obboleessa keenya Hangaasaa Ibraahimitti inni Taayyee bira dhaabbata. Ammoo Shimallis Abdiisatti waa hedduu waan isaa hedduun isaan fayyadu keessaa baasee jiraadha. Amma nuti garee siyaasaa taphachuudhaaf miti. Wanni nu barbaanne guddoon maali? Tapha OPDO'n namni lama nama irratti xiyyeeffataa jira manni obbo Shimallis fi akkamatti illee eboo eenyu kan maqaan isaanii irraa bade. Lakkee itti gaafatamaa dhaabaa Oromiyaadhaa jira Hapiippiidhaa. Beektee Oromoo maarree halluuna fixuudhaaf qurxummii ajjeessuudhaaf balleessuudhaaf ammoo nuti maqaa isaa akkamiin galaa bade jedhan. Maqaa isaa agwaa isa naa katabdan Fiqaaduu Tasammaa boo fayyaadee baleessee habi boo kun Hindiyaadhaa boo fayyaadee Fiqaaduu Tasammaatii fi obbo Shimallis irratti xiyyeeffate dhugaa jarri lamaan qulfiidha. OPDO'n ammaa tuni wanni biraa hundinuu as jala ijaarantee jirti. Waan gama federaalaatii fi Abiyyi jidduu obbo Fiqaaduu Tasammaadhaan dalagamtii jechuudha. Asraalafin isanii mujjira beekan amma inni itti gaafatamaa dhaabaati abbaa dhaabaati moo abbaa jaarmaa ijaaniin. So waan gama federaalaa Fiqaaduu Tasammaadhaatu qabeetee akkanatti masaajii godhuun Abiyyi isaa jechuudha. Oromiyaa keessatti ammoo waan hunda gaggeessu garee amma tuutaa Shimallis Abdiisaadhaati. Tana qofaame immoo wanni guddoon Abiyyiin beekuu qabu nuti akka shabboo miidiyaatti dheengada tilmaamneef arrallee irraan deebi'aaf. Tuutni Oromaaraa quxur hulattiin OPDO keessaa fi OPDO Amaaraa keessaa walitti hidhatanii sii fi uummata Oromoo nyaachisuudha isaan aangoo irra bahuu deeman. Kun waan Hangaasaan lafa kaayirraa tadheengada nu dubbanne wal fakkaatu jechuudha. Tokki jibaame. OPDO keessaa namni Abiyyi nyaachuu danda'u Shimallis Abdiisaatti bileenki. Caasaan isaa caasaa laaftu miti. Taakka wanni isanii miba. Eenyu jettanii walii waan hubattamu akkam. Caasaan isaa caasaa akka beektee Lammaa Magarsaati miti. It was very deep obboleessa. OPDO gaafa gaara keessa ijaaramtee fi ta'ilaa guyyaa har'aatu wali hidhatee jechuudha. Almost 99.9 achi keessa jirti. Rakkoon Taayyee Danda'aadhaa nama alarraa dhufe jechuudha. He's not OPDO barbaanne. Inni amma silaa shanee jenneen irra wayyaa jechuudha. Bokkala miti. Taayyeen shaniidha. Shanii kafartee jechuudha. Ni kafre abaawatti kafre malee inni is outsider jechuu barbaadeeti. Obbo Hangaasaan dhiisuu gaafa inni fifuu keessumaa alarraatti galteedha. Walumaa makam ammoo wanni guddoon tapha kana keessatti gootummaa obbo Hangaasaatis Hangaasaan gaafa fadhees beektee wanni Abiyyiidhaaf illee taphataa jechuudha istiraayikara kubbaa akkana godhee ni galcha goolii bikkatti erga sanitti jechuudha. It's good. Gootummaa isaanii dinqifadha. Dhiifama isaa sanillee beekadduun hin fudhadha. Maaliif ogaa inni haasoo inni godhe hunda keessatti haasawni amma xiqqoo mira keessa seenee haasoo jechuudha. Rabbi isaa baasu. Wanni isallee irraa ajjeessanii jiranii asumaanuu sabrii fi imaana siyaa kanu jennaan Hangaasaadhaani rabbi siyaatii sullee garaagarummaa siyaasaa feenee qabannellee nuti ilmi Oromoo kan nyaadhamu hin feenu. Shira beektee Hangaasaa Ibraahim pirezidaantii Oromiyaan ta'u amma xaqilaa ministeera Itoophiyaan ta'u miskiin isaan jidduutti akka nyaadhamullee hin barbaannu.
akka beetee eenyu waaqoo guutuudha leencoo lataan jeesan shimbirroon foon nyaatu yaa cirri situ waa dhadhawataa jeen beekadhu hangaasaa Ibrahim pirezidaantii Oromiyaati siin ta'u xaqilaa ministeeraa siin ta'u obbo Taayyee situ waa dhadhawataa hojjennaan laal akka shabba miidiyeetti dubbiin guddoon achi jirti obbo Taayyee biraa fi obbo Shimallis bira jirti malee hangaasaan beektee tobotti mul'ate raasuu jira manni ta'e inni hubate mu maali tapha tokko wal fakkaatuun argaa jira. Jeequmsi naannoo Amaaraa keessa jiruu fi jeequmsi naannoo Oromiyaa keessa jiru waan dizaayinii ta'e fakkaata. Reyaalitiin jettu sanii jechuudha. Reyaalitiin jettu akka sabaa sablammitti isaa dhumnu akka Oromootti isaa dhumnu abbootii gadaa du'uun even Haacaaluu irraa jalqabii ilaa ammatti ajjechaaleen deemtuu fi taphni kun hundinuu I think waan beetee qaama karoorfatee dalagaa tanas seenee jira jechuudha. Qaama namicha beetee Nobel Prize muhirra zeerotti isa deebisee jechuudha. Isanii galaayyuu eebar wanni amma hangaasaan irraa boo Abiyyi gaariidhaa jechaa jiru beekadha. Ammoo Abiyyiinis geemii mataa isaa qaba. Abiyyiin ammoo nama masaraa keessa jiru don't forget that. Namni si miidhuu danda'u nama beetee isaa gadii kanaa jechuudha. Obbo Shimallis waan Oromiyaa keessa deemu jirtu hundaafuu itti gaafatamummaa ni qaba dhugaa. Taayyee Dandaatis wanni kaleessa inni gabbee jee dhumaatiin irra beetee Wallagga keessa deemaa jirtu tana namni itti gaafatamu namni itti gaafatamummaa fudhatu qabaatumuu qabaa. Nuti akka mootummaatti dalagaa teenya dalagaan jirrudha. Hayya fayyaadee eenyu itti gaafatamaa ammoo eenyu nuuf hime Taayyee Dandaadhaa nama itti gaafatamuu jiraadha mootummaa tana keessa. Hangaasaan ammoo baqeessee nutti himeedha. Shimallis Abdiisaadhaa shanee sobaa jaaratee qabaadha. Sogaa shaneen ni jirti jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoodhaatiif shanee adda baafachuun dirqama taati. Mootummaa hangaasaa asitti irraa dhiise maas budaan nyaatanii asirratti baafnee maas rakkoo biraafitti rakkoo ittiin buufnu. Jalwa sadee kana mannaa dhiise. Waluma nama akkam jedhana. Guruppii sobaan uumamte ta daa'ima qaltu ta manguddoo qaltu ta jaartii ulmaadhaa qaltu watan agarra jechuudha. Tun gaatamu mootummaa naannoo Oromiyaatii fi poolis komishinara Oromiyaatiin caasaa tana keessa jirtu jechuudha. Rakkoon guddoo immoo jirtu tami tun takka jaa maaliif tana dalagaa jiranii yoo gajanne waa lama irraa fayyadaman jeequmsa naannoo Oromiyaadhaa tokko Abiyyiin desperate ta'ee isaanirra goggoga. Ebargaa haasanii immoo hoggaa Oromoon isa jibbite Oromoota ni qalan isa amansiisuuf beekadha. Oromoo ajjeesuun tuni aangoo of tursiisuudha bargeemii ajaa'ibaa nurra dalagamaa jira jechuudha. Abiyyi bira jaalatamuudhaaf Oromoon continuously finciluus qabdi du'uus qabdi. Tun amma ta Abiyyi ol eenyu fayyaddi isaan fayyaddi jechuudha. Wanni isaan jechuu jiraniin maal yoo beektee mukana cinaa dhaabbanne Oromoo si nyaattiidha. Akka beektee Oromoo wajji jirtan hin jenne Oromoo ni qalanii jechuudha. Ammoo namni Oromoo tana madeessee kaasuu jiru isaani. Wana hubattamu akkam jedhan. Bad namni Oromoo tuttuqee baruma tuttuqu jedhani. Oromoo tana obsa qaba malee dhugaa Rabbi yoo barbaanne harka 199 nuufi Abiyyi jidduutti dhukkuba jiru namni babal'ise jara kana jechuudha. Abbootii gadaa kudhaaf ruqataluun Abiyyi bikkatan fayyaddiin jechuudha. Isaan ni fayyaddi of course. Wanni isaan fayyadduun maali? Sababa kana akka jibbinsi Abiyyi ni dabala. Lakkuma jibbinsi Abiyyiidhaa uummata Oromoo keessa dabalaa deemuun Abiyyiinis desperate taati isaan kana goggogaa deema. Waan beektee Lammaa Magarsaa tapha akkanaati itti wallaalee jechuudha. Amma haasoo isaan kan biraa isaanii fiduu hin danda'u. Ebar haala aangootu narraa haftu malee ani ilma namaa dhumiinsa ilma namaatti amanuu jedhe. Tumbar tooftaa kaleessa Oppiidiyoon wayyaana irratti godhaa turteedha. Boo walii galama akkam wadhugaa Rabbi haa dubbannu. Namni wayyaanee fi Oromoos waliin fixee aangoo irratti amma 27 taa'e namni Oppiidiyoodhaa gaafa beektee wayyaaneedhaan muudan hundinuu warra harka dhiigaan harka Oromootiin dhiqate. Oromoo ni kaasan hoggaa Oromoo kaate ni qatalan sodaachisanii mootummaa sodaachisanii baajataa dabalamaa fi aangoo dabalamaa fi sogaa dhumaatiin teenya daldala isaaniiti jechuudha. Tun waan hangaasaan lafa kaayee fi miti dhugaan tun dhugaadha bikka qabde akkasitti haa fudhannu. Because already irraa dubbanne jechuudha. Wana hubattamu akkam? Akka jaa lammaffaa ragaa biraatiin sadii kanna. Ammoo haasoonni kiyya kun hundinuu fragile jaa amma meeshaa daftee caccabtu waan kan irra maxxansanii jechuudha. Meeshaa caccabtu hoggaa biyya alaa beektee waan akka moobaayilaa ta'uu buufadee waan qaalii takka
akka beetee kaartoona keessatti hoggaa ashaganii ergan fragile rakkatabaniiti please handle with the care yaani jechuun meef booda na deebis please handle with the care waan namni meeshaa biyyatti ergitanii ni yaadatanii amma mee mallattoo sannaa kan fragile sana cina hayu fragile jechuun waan takka beekte tadaftee cabxu jechuun namtolchee fayyabaree artificial waan takka ta walitti hin jirre tadaftee cabxu ta eeggachuu nama barbaachiftu jarana biltsiginnaan guratti godhu jira beekte dhaabni keenya abaa ofi kaafaa'oon maal godhu hojii tadaraadartaa jechuun yabaree siintu akkanaadha fragile waan bikka takka hin jirre dhitiitiin sanii jechuun namuu guruppii fi mangistii Itoophiyaan mangistii fi mangistii kudha diidamii meeqa jechuun namuu dantaa fi gaggeeffataa jira namuu geemii fi gaggeeffataa jira. Abiyyi Itoophiyaa bulchuu jira biyya Oromiyaa jaan bulchuu jira no kililee miti no kijiba sa eberga helikopterii wal dorgomanii jeba haasa sana geessanii hoggaa Abiyyiin amma jara sadeen naafit hoggaa Abiyyiin helikopteriin biyya laalu inninis helikopteriin daddeema jebar qotaa walii godhaniidha because he is a president too Republikii Oromiyaadhaati hogganaa jechuudha eeqa prezidaantii Oromiyaati innis helikopteraan deema amma dhiyootan ammoo واحد بيسيسو جرا شوي بالي توري خرا ولا جهنا اللي دكي أما مو وني دكي جتريني هرجع جرا المانا يا تبني ديما جروخوني exactly نانو أمارا خيساس وانا كسي ديمو جرا أما كشاروخانين at least أما نوتي دلقاتي نخيستي يو بيته تبا خان expose قول ودا لبو أو مرا تكو برارو دندني إذا كأبسون تني تفوفتي أما تنو في فوق أبسون تكاي شوي كأبسون تني قلمان جهاتون سنتيجرا hamma galmaan gahannu ammoo aarsaan barbaachifne ifirraa beeytee bikka saaxiluu qabnu saaxila shaarukaan kana beeytee kararra deebifne booda beeytee walumatti deemna ammoo waan beeytee aarsaan barbaachifte nu kafalaa jirtu kana saaxiluun barbaachistu mana fakkaate jala noo kana hubattan taate hin beeku abiyyi deeggaraa piipii taa'e jechaan jiruun ammoo piipuma tanaa'u sheexaana irraa hamma bar sheexaanii daraja qaba woo daraja qaba kan beeytanii miidsan شيطاني خسيوج ينجرو قارين جانين او شيكوتي نغرغارا خسيوج ديمو جر خسيوج نياتو خسيوج دوكو خيسر جباجر شيطاني بدام ما جاني شيطان مريض جانين خسايكو جر شيطان حما خبيتي ونشي سيني خولي نمك اتحتو مالي قدي دمالي وني فانو كس قدو شيطان مريض سنية جري اي بيتي اما شيطان مريض هنا خبيتي جرا خبتو الرحمة دا لالوك ابناء جوي بوينتر يدي بيتشو لاف نانو Amaaratis exactly opinion Amaara akkamitti aangoo turu jirti bataati wanni opinion Oromootii fi opinion Amaara dalayde Abiyyi zero dhaabbaasanii bara why because now it is their turn time to take over Oromoo number 2 jechuudha paartii teenyaa gariin hin shakka beete Frank isa hojjetuu hin qabu paartuma teenyaa gariin hin shakka jechuudha koolishina Oromaara tana keessatti takka dur takka nutti dhufini naannoo Amaara dubartii gudeedu ajjeesu maarree godhu lola sa keessatti beete silaa Abiyyi na gudeedaan jiru jechuudha wanni chi dalagamte wanni ammallee naannoo Amaara keessatti dalagamaa jirtu wanni naannoo Oromiyaa keessatti dalagamaa jirtu wallabti faannoo dhugaa gadhiisaniiti ummata kaafixaa jira naannoo Amaarattis asittis beete maqaa shaneedhaatii fi shanee ummatanii nama qatalanii lolan taane abaa Oromoo fi Abiyyi dubbalaa jira mee taabiyyiitiif Oromoo sandaga si shabbo taabiyyiitiif tawaniidha ilmaan ayyaa amma tanaa jechuudha footoon warri Oromaara barbaadan Abiyyiin Oromoo isaan kun itti fufuu qaban haga Oromoo guutuu kaatee isa kuchiftutti haga inni bulchuu hin dandeenyetti bar economic crisis itti fidanii bar is artificial economic crisis sanis diinagdee to'atan caasaan isaanii tun Oromaaraan dinagdee to'atte security to'atte waa hunda to'atanii harkaa qaba ila diplomaasii walitti qabatan they just wanni isaan takka ittiin qabne maali revolutionatu jirreef revolution kana kaasuudhaaf gahuurtu jira Oromoo fi Amaara Oromoo qatalanii akkati jibbitee hojjettu hoggaati hojjette immoo bilisummaa keetii fi isaan seenuudhaaf nuti walli jenna Oromootti maali Abiyyi wajjin yes Abiyyiin odoo aqila taate waraana bilisummaa Oromoo wajjin lola godhuudhaaf qaba because shaneen inni dha'uu jiru suni sharee ta dhugaatii miti naanana sharee dhugaadhaa ta mootummaan Oromiyaa dhaabdee jechuudha ta daa'ima qaltu deemiti duudhisan si hojii jiraatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa ammoo ilmaan Oromoodhaa warra kaayyoodhaaf manaa bahe miskiina dubartii fi ijoollee fi daa'ima jeesuudhaan Oromiyaan bilisa nuu baatu hin jirtu qaama kaayyoo qabu kan hojii ammoo teessee mareechuu si barbaachisa
namni nus fixu jiru sisaasi harkaa fixu jiru warra beetee tapha kana taphachaa jiru Oromaara hattuu achi jirtuu fi hattuu as jirtu. Abuna hubattamu akkam lolli inni Oromoo rabboonu jiru kuni amma gaa Oromoon maal godhuu qabdi? Wali nu godhuu qabnu dantaa teenya tana keessatti ifachuu qabnaadha. Dantaan teenya maali? Abiyyiin achi taa'ee nuti abiyyi cabsinee aangoo fudhachuu. Irraa sanii deebi'a. Nama biraa wajjinaan beektee nama biraa jiru lolan barbaadu man. Oromaaraan haareetti cabsanii isa fudhatanii afaan tolanii nu shubbisiisanii haareetti ammas abiyyuma tokkochuma saraa keessaa ala gad darbanii isaan ammas beektee amata 20 bochuu no. Sheexaanii nu beeynu kanaa jechuudha. Abiyyiin nuuf ta'ee jira. Lolarra jirra nuuf inni yoo nutti harka kannatee dhumtee lola biraan qabnu. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin taa'ee mari'atee waan waraanni bilisummaa Oromoodhaa halduree lafa kaayee fi yoo fudhatu taate akka Oromootti nuti beektee rakkoo biraan qabnu. Abaa'oo kaafaas dabalatee yoo toltee geemii kana agartee Oromaaraan tapha isaanii taphachuu jira agartee Oromoo bilaashin qisaasu jira Oromoo badii takka malee ajjeesu jira Oromoo badii takka malee hidhu jira ummanni beektee reefu Oromoo irraa tarkaanfatanii aangoo tiyya fudhachuu deemanii yoo galtee fi irraa dhaabbate san rakkoo irraan qabnu. Yoo dhaabbachuu baatees nuti falmachuun dhiifnu jechuudha. Oromoo nama qabu. Nuti falmii teenyaan dhaabnu. Duuba qabsoo beektee deemaa jirtu tuni wanni takkitti nu fudhanne maali? Shigigiri mangistii hin fudhannu. Mootummaa nuti hojii godhuu barbaadu tanu lolaanis diriiriidhaaf dibiddibiidhaafis nuti abiyyi hojii feenaa jechuudha. Wanni Oromoo fayyadu kana naaf naamana because irratti invest goone jira laaffifannee jira. Mootummaan tana booda dhuftu ammoo saanshinaa irraa ka'a dippiloomaasiidhaan nu caalan diinagdeedhaan nu caalu ta'an iji jabaatti naamana Oromoo. Wajjaasoonus dhukkoo irraa kaafnus mootummaa laaffatte tanaatu nu gaari because aarsaa teenyaan laaffatte. Isaan waan aarsaa teenyaan laaffatte tana laaftutti dhaqanii fudhachuu barbaadan. Oromaara irratti eeksi keenya. Nuti hirkachuun barbaanna abbaa fadheettu. Qabsoon teenya wayyaanatti isin hirkattu, Amaaraatti isin hirkattu. Of dandeenye deemna. Nu miliyoon 70. Leenci hantuuta tumsa yaammatu. Leenci adurree tumsa yaammatu. Leenci booyyee karkarroo tumsa yaammatu. Inni nu leenca mokkam. Nuti nama miliyoon 70 ifirraa hafneetu sabaa fi sablammii bilisa baasuu dandeenya. Oromoon gaa waaqa isa wajjin. Waraana kee qabadhu, waaqa kee qabadhu, waraana kee qabadhu, tokkummaa keetii isin moona shakkina kanarraa. Ammoo gaa Shaarukaan dubbiin galteefidha. Yoo dubbiin galuu baatteefis nuti nu galtee jirti. Yoo inni kufee isin dhiifnu jira. Abiyyi bu'ee jennee harkaan dhawnu beekadha. Afgaara jiidhaan. Abiyyi bu'ee jettee Oromoon harkaan dhayin. Kan isa booda dhufuus irra hamaanu isaa. Kanaafuu taraa tana dantaan teenya walumaa dhuftee na fakkaatti jechuudha. Shaarukaan yoo Rabbi aqlii sii kanne lolo Oromoo irratti bantee dhaabi. Banuti warra mafanqila mangistii sirra gaggeesse bare ati ilaal mal. Dubbiin teetu rakkoo qabdee jechuudha Shaarukaan. Amaaraafin aadila ta'a jettaa jeebitee jastisii dalagatteeti jeneraal Tafarraa Maammoodhaa ragaa qabatamaan Shaabiyaa wajjin walii galee boombii bikka hundattuu dhoosanii rabshaa kaasanii si buusuudhaaf mafanqila mangistii fonqolcha mootummaa warra sirra gaggeesse. Fuuteetii Finfinnee irraa isaanii kan itti of bira hiite kaa Amaara hidhannaan jaayettee warra soddaa gurbaa soddaa isaanii kan itti naa hidha jetteen isaan ammoo 7 kaayaniiti firdi beetii geessanii gadhiisanii jechuudha. Nama ati hiitu hunda si duuba gadhiisaa jiran. Oromiyaas keessaas bare nama sinaa hidhamuu qabne hidhamaa jira. Na amani faannoon naannoo Amaaraa keessatti hidhamaa jirtu faannoo dhugaatii miti. Faannoon dhugaadhaa ammallee hin hidhamne. Asittis achittis warri hidhamaa ajjeefamaa tubamaa jiru shaabii nagaati jechuudha. Odeeffannoo hubattamu kam. Kanaafuu tana Shaarukaan sirreeffachuu qaba. Uummanni Oromoodha. Nuti silaa irra wayyaan jechuudha. Obbo Taayyee Danda'aatis furmaata waan juunii jechuudha yammaan Shimallis Abdiisaa achirraa kaasiti Taayyee fidiin tunis Taayyee noo nama akkam ta'a adoonnoo idda sanii mee OPD matanaawu tana Oromoo feeturra kaa'ee jechuudha. Dubbiin gorsaan gaasarraa takka fudhu mee ifii Oromoo gabbee hiitii Oromoo waan jettu caqasi. San gorsa bareeda waan hangaasaa sin jeera. Oromoo waan sin jettu caqasi nuti Taayyee sin feenu Shimallis Abdiisaa sin feenu mee nama Oromoo feetu kaa'e. Emer kaa nuti qabsoota nyan dhiifnu jechuudha qawwee lafa keenyu ammoo matuma keetii fi jechuudha.
Gantumateetiifu ummata Oromoodhaa miliyoona 70 olii wal loltee tasgabbeessuu hin dandeessu adeero. Ilaa beetee ilaa baay'eetti ilma namaa qalteen baatu hiiteen baatu manni hidhaa guutee gara adeero. Basii galuu qaba loojikni nama mana hidhaa guutee mana barnootaa keessa nama hidhu jiru jechuudha mootummaan Oromiyaadhaa taana jirtu. Maaliif tasgabbiin dhufin? Dila hidhame kana maaliif tasgabbiin dhufne? Because namni biyya jeeqaa jiru ka hidhame kanaa miti. That's the reality. Namni biyya jeeqaa jiru ka hidhame kanaa miti. Ka hidhame bakka waa takka quban qabneedha. Silaa biiti warra hidhame kanaa nama kuma dhibba meeqa wali guurtee hiite bokkam shaqabiitti gama ta'uu qabda. Meeqa qataltee adeeru amata afran kana keessatti. Egaa wayyaanee bara taraa dura dhufte sani waan hiitee waan ajjeeftee ama diidam nagaan biyya bulchite. Ama diidamii olii ama diidamii torbarraa rakkoon isii amatuma sadeen afran duraa kana malee lola Eertiraa waggaarraa dhiifte at least ama diidam laan rakkoota akka malee biyya bulchite. Mummiin emi beekat at least akka mootummaatu relative peace san umte haga tokkollee taatu misoomallee goote ati bar eega sa'a eegee dhiigaa taatee jechuudha. Eega masalaa otoo darban dhiigni namaa kun lola ilaa ammaatti jiraan. Duuba kaa wayyaaneen bar hiiteetu gadhiifte taaddisoo jettee akka kee kanatti illee nama fixne jechuudha. Hiiteeti warraa baa'u jettu kana taaddisoo jettee gadhiifte. Gaafinti gaafa beetee Tigree ol dachaa 10 olitti Oromoo irraa hidhamte jirti. Even dachaa 10 jechuun xiqqaataa'u dachaa dhibbatti. Sadarkaa kanatti akka Oromoo gaafa beekuu hidhamteen beektu gaafa Haile Sillaaseetis gaafa Dargiidhaatis barra koordii cabsitanii maaliif nagayni Oromiyaa keessa hin jirre? Because namni hidhamaa jiru nama si jeequ jiru miti nama biyyaas jeequ jiru miti nama waa takka keessa hin jirre barataa hajjeesanillee akkasii jechuudha yaba waan garaa nama nyaatu jechuudha. Amma biiroo Mahammad Amin keessatti dalagu keessa hattuu meeqotoo jirtuuti ka irra miskiinaa ka irra nagayaa ka politika utuu seenne waa takka keessa jirre morma irraa muranii asiida fuula facaasanii waraabessaa darbanii jechuudha. Ima argaatuun immoo Oromoo fayyadee moo si fayyadee jechuudha. Bara at least nama si wajjin lola jirullee odoo hidhanii ajjeesanillee gaariidha jechuudha. Obboon hubattamu kam waliigalatti Shaarukaanii wanni jennu ummata Oromoo gabbahiiti ummata Oromoo wajji haasawadhu. Lolli ati yeroo ammaa tana Oromoo waraana bilisummaa Oromoo rabbante waraana lola cubbuudhaati unnecessary siisiin fayyadu na amani dandeessee baatii jaa Oromoo wajjin loltu seenaaf kataba jecha kiyya haaraan dandeessee baatii jaa waliin dhaabdee Oromoo wajjin loluu dandeessu. You are gone history. Amata haaraa kanaa rabbii haa beeku jechuun jiraachuu wanni isaa karoorfatan amatum haaraa kanaa jiraachuu rabbii haa beeku. Finfinnee keessa diinni gaararraa dhufu hin jiru. Nuti dhugaa ilaa sulultaa geenyee jira akka waraana bilisummaa Oromootti. Hamasaraa keessa jiru si nyaachuu deemaa jira. Oromoon amata afranatti aangoo rabbaati. Oromoodhaatu aangoo irraa si buusuu barbaada. Oromoo si jibbaa akkas hin jaaniba jira kun. Warri mootummaa Oromiyaadhaa wanni isaa sin jaan Oromoo sitti hinaaftee Jawaar Mohaammed sitti hinaafaa abaluu sitti hinaafaa qeeroo sin jaalattu. Ammoo namni qotu jiru isaanii jechuu kiyya si jala. Eega mootummaa irraa si buusuudhaaf yaalii godhees guruupuma isaaniitii jechuudha. Maaliif gadhiisan? Tafarraa Maammotiif. Bar firdibeetii geessitee gadhiisan oradii firdibeetii caasaa san keessa seentee bar. Namni si hidhamuu jiru baramma. Baraatuu beeyte. Poolis leebaanoo daanyaa leebaa adeeroo hayo leebaa taaliif irraa gaggeessii jechuudha. Irraa gaggeessi. Eebal leebaa naachoo jettee dhufuun maali? Yoo hin dandeenye let's make a deal. Waraana bilisummaa Oromootiif nuti deal jigoone jala kana hundaa hawaasa irraa yaafnu jechuudha. Nuti waraan gooteetii irraa hajaan qabnu sirna irraa hajaa qabnu. Jibbaa kee hin qabnu hinaaffaa kee hin qabnu. No. Wanni lolluuf principle kaayyoodha. Wanni nu barbaannu san nu haa guutamtu. Bulcha we don't care. Fixadhu amata shanan baantus. Ammoo Oromoo lafarraan fixin. Ati nu kafitu jiruu jiranii jechuudha. Ammoo geemu mukanaa kanatti hubachuu dhabuun kee waan nama gaddisiisu jechuudha. Amaarri bilaash dhumu jira. Naannoo Amaaraa keessatti maqaa faannoodhaatiin ati beetee namaati jibbuu si hidhu jira seetan. Yuunivarsiitii keessa abar orgaanaayis godhu dhiisanii kan utuu beeynu. Kan Itiyoo 360dhaaf dalagu dhiisaniiti hawaata qaquman qabne ol darbanii gabaasaa si bira fidan. Namni meeqaa hidhame? 12,500 hizanan. Duuba yoo 12,500 naannoo Amaaraa irraa hidhamte naannoo Amaaraa maaliif nagee dhabe adeeroo? Maaliif nagee dhabe? Dhugatti namni mootummaa ta'e tana jibbu lakkoofsaan kakanaa olii actively uummata Amaaraa sossoosaa jiru jira. Bullshit.
miskiina kanarraa guuraa jiran dhugaan jettu sannu. Oromiyaa keessa nama kuma dhibba meeqa hidhan kan fixxanuu kuma dhibba meeqa jechuun maaliif nageenyi hin jirre because ummata nagayaati fixaa jiran.